waan wal diigu waan walibbu waan wal rukutu wangeela irraa naa kennime wangeeluma keessaa fakkeenya naaf fiduu dandeessaa ani fakkeenyaaf wangeeli quraanni kiyyame quraanni kiyya bakka takkatti Muhammad ergamaadha jedhee bakka biraatti ergamaa miti naan jedhe quraana san girgiddaan dheetiin deema hin fudhadhu dhageessa ايش بقى خميت بالي سريدي من gurra kiyya dhageessaa mi na dhageesse quraanni kiyya Muhammad ergamaadha jedhee Muhammad quraanuma keessatti ammas ergamaa miti gate eedadan dheetiin biraa deema islaamni ana miidhuu malee dheetiin darbee deema ittiin amanu wangeela kan keetirraa fakkeenya kana naaf fidi waan atin fudhanne waan akkasii waa'ee Yesuus irratti takkaachaa naa kenna waa'ee dargoo please dhaabbadhu bareeddu qoy mucumatana jechuun yeroo meeqa hojii turte halkanii guyyaa takkeetu faallaa kana qofaa naa kennitu waan wangeela keessaan fudhanne kan faallaadha faallaa wangeela irraa naaf fidi faallum akkaan isin jedhe yookaan Allahan ni argama yoo naan jedhee quraanni kiyya deebii Allahan hin argamu naan jedhe gateetiin eedadan dhee biraa deema kasmiti isin soomii keessa jirtu mee dhaabbadhu ka bareedduu ta'u dhaabbadhu please si jaalannaa miti naa sooftaa qoy akkasii ella ab naa kanni fakkeenya akkanaa kan wangeelli yoo waan akkanaa dhufe kaatiin fudhanne gartee contradiction jechuun waan walibbo waan wal rukutu yeran afaan Oromoo ummanni gizee gargar wangeela afaan Oromoon beekani qubee generation jedhan ummanni hin baranne haasawu malee seerluka afaan Oromoon beeku faalla waan wal diigu waan walibbu waan wal rukutu wangeela irraa naa kennime naa kenna okay cufadhu gara bareedduun dabara bareeddu ayyee waa'ee dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos macaafa keessa jira macaafa keessatti innis ilma abbaa jedhamee waamamaadha maqaan isaas immoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jettee moggaastaa innis immoo ilma abbaati jedhamee waamamaadha macaafa qulqulluu keessaa Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 28 irraa kaasiitii dubbifadhu waan jedhe ilma Yesuus ilma Waaqayyooti akka wangeelaatitti ilma abbaa jedhamee waamamaa jedha barreeffamee ilma abbaa ilma Waaqayyoo jettee amantaami Yesuus maqaan isaa kan inni moggaafame ilma abbaa jettee Maariyaam itti amtee fidee jetti moggaafte Maariyaamin jedhe sagaleen karaa ergamaa Gabri'eel laal Maariyaam dubro ilma deessi Yesuus jettee itti moggaafta jedheen Maariyaam Yesuus jettee itti moggaafte moo ilma abbaa jettee itti moggaafte Yesuus jettee moggaaftaa innis immoo ilma abbaa jedhee waamama jedha eenyutu ilma abbaa jedhee waama inni Yesuus kun eenyutu waamaan si jedhe qaamni waamuun qaamni nuti amantii kanatti kan waamamu hundumtuu Yesuus no warratti nama qaama biraati yaa qaama biraati Maariyaam Yesuus jettee itti moggaafte warri ilma abbaa jedhee yaamu san eenyu lakki ittuma fufee jira lakki gargar hin boositti afaan Oromooti bar afaan Oromoo qulqulluu bar afaan Oromoo qulqulluu kunoo na bira jira ergamaan Waaqayyoo maqaan Yesuus kenne eenyu maqaan ergamee dhaggeeffadhu siifan dubbisaati laa waliigalee bar naa dubbisu hin jedhe yoo waliigaluu afaanii jecha afaanii waliigaluu baanne malee inni maqaan itti moggaastu maal jedheen Maariyaamiin maqaan mucaa ulfoofte kana indeessa maqaasaa Yesuus jettee in moggaafta goobas Yesuus jettee itti moggaafta jedhee immoo ilma Waaqayyoo jettee itti moggaafta jedheen ergamaa Waaqayyoo Yesuus jettee itti moggaafta maqaasaas Yesuus jettee moggaafta goobas kana jedhe fudhadhe kana ilma Waaqayyoo jedhee eenyutti moggaase gadi siqee moo isumatti fufee jira eenyutti moggaase jedhe ilma Waaqayyoo jedhee inni guddaa hin ta'a ilma abbaas jedhame immoo in waamamaa jedhe eenyu kan waamu jechuun eenyu kan waamu ragaa waan san eenyu kan waamu akkas jedhee eenyutti moggaase ilma Waaqayyoo jedhee qaamuma ififadhee dhufee ilma Waaqayyoo jedhee immoo ergama Waaqayyootiitu ilma Waaqayyooti ati jedhee itti moggaase moo Maariyaamiitu itti moggaase kan dubbate ergamaadha kan akka maqaan itti dubbatu maqaan kun itti moggaafamu kan dubbate waliigallee bar kan Maariyaam baasteefis maqaan isiin ilma isii kan deette kana itti moggaase jedhee ergama Waaqayyoo Yesuus miti Maariyaam ilma Waaqayyoo jettee ittiin moggaafte Maariyaamiin mucichi maqaan isaa Yesuus jettee moggaafta
Ilmi Allaqe immoo ilma abbaa jedhamee waamama. Maqaan isaa eenyu immoo guddaa hin eenyutu taane. ilma abbaa jedhee waamame? Eenyutu Yesuus waame? kun, Yesuus kun, Eenyu Yesuus waame? kun, Eenyutu Yesuus kun. waame? Eenyutu Sagaleen kun waame? ammas karaama ergamaadha kan inni dubbate. Ergamaa amma akka ishee mucaa deessutti dubbate Qaama dhufee ammas kuni warra deebiidhaan. biraati kan jedhu waan fuuldura ganaa jedhanii namaatu itti jedhee kan itti moggaasa. Kan Namni nama yeroo gartee sana zimbiloo namaa itti moggaase. akkamitti zimbiloo waan macaafarra jiru zimbiloo itti ishee. Okay, harmeen isaa ilma waaqayyoo jettee waamtee beeyti? Yesuus ilma waaqayyooti jettee maqaan isaa Jettee? Yesuus. Yesuus immoo Okay, ilma waaqayyooti jedhamee waamama jedhe. namni harmee teetirra si beeku jira. Harmeen hin baatte malee Yesuus keessaa Hin beeytu deessi isin malee. ilmi isii kun dhiira akka ta'e Yesuus akka ta'e hin beeytu isin hin beeytu waan deette kana. Waan deesse kana hin beektu otoo hin taane akkami dhabeetta Otoo hin taane naan jedhin kaa ni beeyti moo hin beeytu? dhaggeeffadhu kamaara siif ibsuufidha. Amma akka amma Naa ibsin jenne kaa ibsan akka isin jenne Maariyamaan ilma ji'a sagal ulfa ji'a sagal gara baadhette kana ilma jettee deesse kana ilma guddiste kana Yesuus beeyti moo ilma waaqayyoo beeyti? Ilma sii beeyti moo ilma waaqayyoo beeyti? maqaan Yesuusis ilmi waaqayyoos sun hundinuyyuu Kana maqaan siin hin jenne bareeddu kana siin hin jennen. Ilma deesse kana Yesuus beeyti moo ilma waaqayyoo beeyti siin? Yesuusitti beetti Yesuus immoo ilma waaqayyooti. Ansan siin hin jenne Maariyaam ilma isii kan deette kana ilma deette kana Yesuus beeyti moo ilma waaqayyootitti beeyti? Yesuusitti beetti Yesuusif ilma waaqayyoo wanti Gobas gargar nar godhu jiru. fidhan bira kooti ilma Yesuus beeyti. Maariyamaan ilmi kun kan siiti beeyti moo kan isii beeyti moo ilma waaqayyoo beeyti? Ilma waaqayyootti beetti hin baatte malee. Fidira gaa. Aish. Taaptaa godha jira kana miliyoona 2 galchaa mana kana inshallah. Ganti jaldeessa wanta jedhani kooppi linkis godhaate kuma meeqa galchaa jiran subhanallah kuma 100 galchaa. Barakallah jabaadha inshallah. Hundi keessan warra jirtan. Followers godha alaamtan Copy linkii kana kuma dhibbaanaa gaani ustaas. Copy linkii dhiisina kuma 100 galchaa. Barakallah. Gubaa garee shaadaatan nu gubdee jiran. Hojii dhabanii barsiisonni faarfatanii daaqon. Copy linkii kana kuma Gubaa dhibbaanaa jechaa jiran. Ragaa qabna qabatama kan isinii maxxansinee jirra. Ganda jaldoo walii qabanii kana jedha. Gubuu hin danda'anii haa takka jechuun. Gubatu boruu deebisna ijoolleen islaama boruu kana calan deebi kana daran deebisna. akkas. Ka kanarra guddaa deebisna. Gubachuun nutummaan hin du'in malee manni haa du'u. Osoo jirtan hun gubatu. Yesuus ilma waaqayyoo. Deebisuu deddeemiti gooftaa. Qoy sii deebisa giiftii ta'e. Akkasuma lakkoofsa soddomii Bareeddu sirraa fudhatee bara. bira jiran tiire. Dubbisiiti ilma waaqayyoo Maariyaam akka ilma waaqayyoo jetteen ilma waaqayyooti beektu ilma koo jettiini yaa ilma koo yaa ilma koo yaa ilma koo jetti Luqaas keessattis Nan dubbisana dhaggeeffadha. ilma Lakkoofsa soddomii waaqayyoo. afur irraa boqonnaa tokko soddomii afur. Maariyaam yommus anoo ammallee durba kun akkamitti ta'uu Ta'uu danda'a danda'a. jettee ergamicha gaafatte. Eewwa. Ergamichi immoo hafuurri qulqulluun si irra hin bu'a. Humni abbaa si hin golbooba. Kanaafis mucichi si irraa dhalatu kuni qulqulluu fi ilma waaqayyoo jedhamee ni waamamaa jedhe. Waan siin jedhe bar Maariyaam ilma waaqayyoo jettee yaamtee beeytiin siin jedhe. Ilma koo jettii moo ilma Ilma waaqayyoo jettiin? waaqayyoo ta'uunsaa sirriidha moo sirrii mitiidhaan immoo kanan si gaafadha. Eessa? Ilma Ilma waaqayyoo. Yesuus ilma Okay. waaqayyoo ta'uunsaa sirrii moo sirrii miti? Kanatti ammas gaafessi ka waan jedhe ilma waaqayyoo jettee Maariyaam maqaan isiin itti moggaafte ilma waaqayyooti moo Yesuus jennaan Yesuus naan jette. Ilma waaqayyoo akka ta'e ilma waaqayyoo jettiin Maariyaam jennaan eenaan jette. Maariyaam bakkuma takka yaa ilma waaqayyoo hin jenne yaa ilma koo abbaan keetii fe'an si barbaadu turree malee Luqaas keessa takkaatu hin jenneen. Okay ilma yeroo jettu ilmi kun sadii tokko ilma waaqayyoon uume tokko ilma qunnamtii saalaatiini tokko ilma guddifachaati. Yesuus kana keessaa ilma waaqayyoo akkamiiti? Okay. Ilmi kan Waa'ee ilma jedhamu afur kana- ilma jedhamu kanuma amma ilma akka wangeelaatitti atilleen ilma hundi kan namni gartee dubbiin waaqayyootti kan namte ilmaa waaqayyoo ijoollee waaqayyoo jedhamti atilleen intala eenyu sin jedhe intala waaqayyooti manan jetta waaqayyooti jetta Yesuusis kan waaqayyooti hundi Yesuus sadeen kana keessaa tokko mana deebise Yesuus ilma waaqayyoon gartee uummate moo ilma waaqayyoon guddifate moo
ilma waaqayyoon qunnamtii saalaatiin argate.